Addunyaan tun buburreedha. Haalli isii namaaf galuu baatullee hojii waaqaa akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Namni gariin carra qabeessa ta'ullee namni gariin ammoo carra dhabeessa. Addunyaa teenya irraa keessatti namni dhugaa dhabne jedhee yeroo rakkatu garta. Garuu wanti namni dhugaa dhabeef dhugaan nama keessaa kophaa bahee waan jiruuf laata. Namni akka fedhu dhabe akka hin feene dalaga. Obboleessa kiyyaa. Obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya. Maal irraa beekta? No, sitti na zamee dhifama. Maal ajaa'iba? Ammaan biyya namaa sirraa dhufuuf jiran ni beektaa? Laayina biyya kanaan qabu faamilii kiyyatti hin daawwadheen laayina isaanii dhabe nambara isaanii ni qaba bilbila qabaatti na gargaari jechuu fedheeti. Hello. Ammaan seenee bar. Yaa boolaa ina wayin qaba karaarra hin jira bakka hin jiru hin beekuuti. Bilbila nama tokkorraa argadheeti si bilbilee ammaa. Hayyee yaaboo ammaa safara hin jiru bakka hin jiru ni beektaa? Pagrood. Muka takkaa jira. Hayyee yaaboo siin eega. Hayyee sawa. Haadha obboleessi kiyya. Yaaboo hedduu takka galatoo mijataa kalla. Hayyee. Abse, akkam maali jirti? Mee tana firraa dhiisoo ga'uun waan tana dhiisuman siin jaa maali isaati? Sijaaraa tanas firraa dhiisi humaa siin gootu amata meeqa akkanumatti as taa'u jirta? Ati makiinaadhaa miti kadhaamee cabxee bakka takka teessuuf akka makiinaa humnaan dhaamee bakka takka taa'utti sii galee jijjiiramuu qabda wanni dabree jira. Asirra taa'an ooliin dhagaa kanarra gabbaate waan takka wanni jijjiirama fiddu hin jirtu asirra teessee sii galee. Khaatee dalagaa siifin barbaada dalagaa seentee if jijjiiruu qabda nama deebuu qabda. Sababa waan hin taaneef jecha gartee ilmi namaa tokko walitti dhufaa adda ba'a. Sababa hin taaneef jecha asirra teessee gartee yeroo keetis gubuun qabdu. Mucaa bareedaa tokko turte amma laalmee fi laale akkati jirtu. Namummaa keessaa baatee jirta. Namatti deebuu qabda. Mucaa kana barka kaleessa bilbila naa kenne sun. Kanuma shamisa kaleessa qaba kanuma. Boo isaan nama bilcheessoon jiraachuu baate wayin si bilbila nama takka dhabeesi. Maali? Dhala harkaan fedhu dhala yoo harkeen tumaa jalaa waan dubbatu akkamitti immoo garaa si laafee si bilbil. Wallaahi hin beekne garuu maal ta'eeti? Dalagattee bareeddee boontee akka ilma nama deemuu qabda. Si galee wanni takka ni uumama ammallee ni badaa jechuudha. Dalagaallee siif hin barbaada. Dalagaallee seentee dalaydee if jijjiiruu qabda. Wallahi hin beekne ta'inni dhugaan jaalatu jaalala dhugaa dhiiftee biraa deemteeni jiila jaalalaa qaba bas dhalaan hundi isiitti fakkaatti harkaan fedha. Wallaahi waan hedduu takka garaa nama nyaatu beeki. Kanan siin jaa an obboleessii kee qotteen si asirra taa'u yoonin si agaree akkanatti natti dhaga'ama. Akka saahibattis natti dhaga'ama. Si galee saahibni qotteedha abseen hoggaa hunda dhagumarra taa'a nama isa gartee gorsuun qabu.
achuma taa oolaa mucaan kun saahiban qabu yookaan firan qabu jaanamni ala gartee waan akkanaati jira ammoo alla kanaatis kunoo siifin kanna hoo kana alla kana bitadhu maallaqa kanammoo sijaaraan bittee beekadhu wallolla sijaara tanaan bittee afaan ittiin qabatin tana ajoojtuu tan akkasii sittiin gad deebi ammaan tana anis mana dhaqee haramanaa kanan deemu jira. والله بين تاني دوغان جالة تجال دوغا ديفتة براديم تاني جيلة جالة لا كوا بس دلالة نتي سيت فكات أركان فك والله ما هي دوتك جرانا ويا توبيك وقام بر ناقوبة تلا بالدار جاجر أما يا ربي يا مالك يروى كان أما يا ربي سينان ديتنا هندتني يوم تيورين لك إساف من بيبي نمزار لامي أي بكاتا نهو بچوران إنجليز روسا إيغلو دنتا بيبي أنا تو كرات حاف يوكا أنا فرمات حاف كأين برو مديبي برو تا إتباع بيوان نجد لا لا amata shundura namana kam jala qabaachuu ture garuu kajarraa ta'ee kaleen har'an taatu ni beekta hedduu takka wal jaalanna ture jaalala keenyatti ijoolleen hedduu hinaafu turte seenaan keenya mana barumsaarraa eegala ture anis gaafa sanaan ganan ga'u jaalala dhugaa jechuun angaruu na dhiba akka afaaniin dubbatan kanaa miti ni beekta guyyaa kana osoo isaan hin argin ooluu hin danda'u ture innis akkasuma ka isaan adaran nuti ka guddanne abbaan keenya ijoollummaan nurra du'e haadha tiyya na guddise anaa fi obboleeyyan tiyya sadii san booda egaa abbaan kiyya du'ees haadha tiyya gabaa dalaguudhaan nu guddisaa turte san keessa dhukkubsattee dalagaas dhiistee mana deebite hangafni ana ture yeroo san irratti ani mootu gaa dirqama jiruu warra keenyaa kana jijjiiruudhaaf dirqama dalaguun qaba ture yeroo san irratti waan hin gammaan geenyeefis namni dalagaa yeroo nan gaafa dhuna tuffatanii na diduu turanii osoo akkas jedhu artii sun illee likkumatti dhukkubsattee siree irratti deebite rabbi akka fedhe qaba barumsa kiyya saddaan kutee gara biyya arabaa deeme akka afaaniin haasa'u kana laafaa miti ni ulfaata achi deemuun sunis umriin kiyyaa malee mana namaa dalagaa ture maallaqa ergee haadha tiyyaa akkasiin wal'aanamtuu godhaa ture
yeroon an biyya alaa deemuuf yookaan gara biyya arabaa deemu sanitti namaan jaaladhu kanaaf himuu hin dandeenye. Sababni isaas an jireenya keessatti isaan ala torbaan takka biyya biraa deemee taa'aa miti amata hedduu taa'aa jedhee yaadee waan hin beekneef tasaa na mudate waan ta'eef itti himuu hin dandeenye. Dirqama immoo haadha tiyya sanaan dhukkuba sanirraa yookaan du'arraa hambisuun qaba ture ni beekta hangafni ana siin jedhee jira. San booda bilbila hiyyas cufadhee namoonni ollaatis namni maatii kiyya malee haadha tiyyaan du'aa naa godhedheeni deebi. Guyyaa muraasa boodatti achi gahee bilbila kiyya banadhe. Garuu yeroon karaa kana deemus ta'ee yeroon achi gahu sakandii takkaaf xiqqoo malee yeroon nyaadhu yeroon dhugu yeroon dhaabbadhu yeroon taa'u sakandii takkaaf inni irraanfadhuun ture siif galee jaalala hawwaa yookaan immoo jaalala ajaa'ibaa keessaa san booda yeroon achi gahee bilbila kiyya banadhu miseejii inni naa kaa'een arge miseejichis yoon ani hin jiraanne yoo ija duraa na dhabe akka jiraachuu hin dandeenye addunyaa kanarra naaf hime. Hedduu takkaan rifadhee gaddee boohee biyya namaa jira namni waa'ee kana beekee namni ana akkasitti beekee itti madhullee hin jiru ko'uma kiyya maraadhee. San boodarra bilbila isaarratti yeroon bilbilu hin kaasu naan jedhan. Indalagu bilbila faamilii isaa qabaachuu tures bilbila keessaa hin bilbileef. Yeroon faamilii irra bilbilee akka du'e yookaan akkuma miseejii irras naan jedhe san akka dhugaa godhate naaf himan. Ni beektaa yeroo san irratti anis soof ajjeesee isa dhaqqabee dasna jedha. Garuu mootu an jiraachuun lubbuu nama hedduu yookaan immoo faayidaa guddaa qabaachuu ture yeroo san irratti. Yoo ani hin jiraanne haadhi tiyya jiraachuu hin dandeettu. Yoo haadhi tiyya hin jiraanne obboleeyyan tiyya sun irra xixiqqoodha isaaniif jedhee hoo jabaachuun qaba ture. Halkaniif guyyaan maal akka ta'e addaan hin beeku ture. Hin nyaadhu dhugu hin dubbadhu ture siif galee. Biyya namaa jira mana namaa dalagu ture yeroo san irratti. Maal qaba osoo kaleen har'a taatee yeroo an biyya namaatti deebi'u isa argee dasna jedha. Garuu amma biyya kana keessa jiraachuun hedduu takka natti ulfaachaa jira because bakka deemutti bakka taa'utti bakka dhaabadhu hundatti waan isa wajjin dabarse bakki martuu seenaa qaba siif galee. Amanuun ni ulfaata ni beektaa akka afaaniin haasaan kanaa miti yeroo jiraattee jiruu san argite immoo hangamta akka garaa nama nyaatu ni gaarta. Maaliif akka ijoollummaa kiyyaan carraan akkanaa na qunname sin beeku. Ni beektaa anuu seenaa san hunda dabarsee lubbuun numaan jira siif galee. Dirqama jiraachuu qaba waan ta'eef nama du'e jalan du'an ni beektaa nama si jaalatti jaalatta malee atiin isiin na dhiistee deemte jettee maaliif akkana taata? Isiin si dhiistee yoo deemte ka biraa waliin jiraachaa jirti addunyaa kanarra jirti. Inni kana dhiisee du'es numa jiraame. Qoy bilbilaan kaasa. Hello. Absee akkami nagayami maal jirta asumarra taa ooltaan bakka ganama gabbaatee asuma teessaa hara deemtu akka nama wallaalee takka ammaan tana dhagee dalagaallee gartee mucaa saayiba xiyyaa tokkotti siimeetiin jira mucaan saayiba xiyyaa sunillee gartee dalagaa si argee waliin dhahinaa dhiqattee immoo akkanatti xurooytee deemuu qabdu dalagaan tana maatii
babbareeddee deemuu qabdaa dhiqattee akkas dalagaa si geessina haati dalagachuu qabda yee amma waan laaqanaa si miikanna hoo araniiraa guddaan hin jiru laaqanaan dhayiiti waliin dhayina si fuudhanii siin deema si jaaraa san immoo ittiin aarsin walii gala taate ayyee. Maaliif maallaqa sii kenna? Biraa qabdaa? Maaliif hin dalaganne ati? Kuni maaliif ta'uu danda'e? Dura inni eenyu akka ta'een siif hima. Isa jechuun nama yeroo gammachuu tiyyaatis yeroo gadda kiyyaatis na cinaa jiru. Osoo narraa hin fagaanne waggaa lama guutuu na cinaa jiru. Saahiba kiyya. An waggaa lama guutuu bakka kanaa ka'ee hin beeku. Galgala gizeen galees ganama bariisaan hin dhufa. Guyyaa guutuu asiin oola. Kun sababni ta'eefis تقعدوا. اوكي هاي تكا لاما سدي عافر شن كانوا خبرنا الاستديوم تامي يوم سندس أنخوا خلنا نمونو يوم خبر سندس خلنا نمونو زادك بس دقيقتك صرافة قاتشو دندو لقامو يا كم تنخدويتي بروميس يا بروميس يلا تعال عارف زي mana ini surprise takkan selalu berbagi single laman sih padahal terbang kan aku tuh sih yang kasih tahu kan خلاص يا خال قومتك خلاص قومتك يا ولي طوال المتاتي كان اسمي أنا جراتو من دوني ويتي ما تعرف اليوم بيجي خلاص قومتك كذا كذا أنا دقيق بيجي خلاص أمي اسمها لكم تنجرادا يا مي كان عندي بجنة سيدا بيجرات جندن سيدا بيجرات جندن وماذا كخاسي سكيت راسين خاش hello ऐसे कैसे हो dapat किसी को driver okay ya cuma jura option ندوا سلكي سين خاصتني بيتا تين دوا ولا يوم بيخوان تاع ما وللت ما له يوم ولو اللي برسل اوان الرول اللي بيخي بريدا تنمدي اتيوان تبلش تنبيت واتك تبلش نيون تبلش اللي يفهم غاب هيا اسمت هيا وزيرا وي مال سلكي ديان خاصني مال سوده سلكي تشون غود بمي كان دولي مال سوده كوين مال تاع كوي مال سوده
وما نقول تبوه ما نجي لان خاسني برغم كان دولي بر هاي أنا ما نجوز تمام تلقوا سلكي ما نجي لان خاسني جيش جيران سيادي برغم مكسنا غير بر هاي أبسي وأنت كسيفينو أسوي جراتشو هندندو ما الفوت ما نسي بودي يفهم دنديسو أنا دنديسا أنجال لك أفر برباد سبران ديم جتي بالا منا سنتين توري يورون سن هاي مال أتمان يا دوسة سمونتي أتوصل هندندي يعني دندو يا دكابدا يو بر جالتي راتو نون دنيا أرجمامي جو توري عسوهن ساني جبيسو توري قرو جيرام نسكامار في تكلم نجر بقى أولي من جيرام نادجي أنا في تكلم توري نبيعها شاي سكران كم أنكم يقول شاي سكران كم ندوين لكو أنا فيت كل جيرام ما نسجلته تياتي أم فلان نوعي فلان ديت نجر يورون تو يوروتان أتكلم ما أماتي ما هياني المدردرات مياتي خانم دسي في دبران أمتي ما لقينا أرجعنا بان تكلم نجر أني شاي بلا سكورا لقاولو هندندو يا ده منامس زراشاولو هندندو نستين ديمين نقدر سياسي مالي وزير أو بقى خطو خي بقى ده لا فكرة كرتني خطو خي بقى خي هاي مالتي المديرات يمتو قوم ما أسرت هاي نيتي بيتي ده أنا أتكلم كرتين هاي تاي من مالك كره كرتا تدير همي أكديراتي ها أكديراتي يبو أكديراتي أما بر ديرما ما مال تو بديرون سنجانه بو أكديراتي هاي أنكانو ما يتهم ما بقى استيى وان انتان خي سنتا خي ناس بقى أمان تناس وان تيجي في جد خي ناس أبشر بيانا كدوكانا يتنافو هندو بكسان نمك أبدا كإهادة منو خوتي إيه أبسي كيف؟ أكل نجامي نجامي أو دلقة قلتها أو ترى خرم دم جرت أسخرم أنا عندي وجران أو سلاسين قيس الليلة نسينا دو نخرم ديم جدا فتي عبرتين دم جرا أو فتاة ديم جدا إيه أو ديني خنا كميسة أو مجون رفتي مجرين يا هيوند جرتة مو تجال هم تو سخيزن سين نمس يقولي سنة نمني ما كسيتين بيقولوا نما كستين دي سنة ما كسيتين ساعة هي قابو إذا لقى أنت بكمي الحمد لله وما جت برد أو أنا برا وجين سيبر بعد يجرا كده تليفون الرار كتير وانغاري والله الحمد لله الناس العفورين سيدي ما قاين أبشر يقول برا جرتي كون كباني أمانة اسمه مي قلي ساعة دفاعي بود أيه أي ساعة أي برا السلام عليكم هاي مالتا دي نجا هاي كسي دا برتني سي ميشا قبو في قاتل
Maal taate qoy maal taate as taa'u jirta? Si gargaaru? Maal taate maaltu akkana si teessises? Abbaan manaa haa ta'u? Xiqqoo oldinee addaan baanee. Jabaadhu gaarii. Mee taaksiin deemi wanta hin deemin. Taaksiin deemi. Miilaan deemin taaksii fudhadhu taaksiin deemi. La. Dhugaan hin fudhaan. Isaaf seenuu fudhadhu. Taaksii fudhadhu deemi. Hajiin yaadin. Waan ajaa'iba dhugaa. Namni jijjiiramee jiru. Anatti yoo ta'e